Ashama kam jirtu akkata Facebook, Instagram, Twitter fi TikTok irraa video step baay'ee salphaa ta'een itti gadi buufattaniin isin barsiisa. Akkasumallee logo isaaniitii malee daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka itti gadi buufattaniin baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama gama page Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatinaan isin jedha amma kallattii maankara baromsaa isin dabarsan afaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tokkoof yaale Facebook, Twitter akkasumallee Instagram fi Google irraa haala akkamiin viidiyoo nu barbaachisu tokko bifa salphaa ta'een gadi buufatu akka itti dandeessan. Kanaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappiin kun Play Store irra illee ni jira. Namoonni Play Store keessan isiniif hin dalanne eessa akka gadi buufattan viidiyoo gara booda irratti kan isinitti mutaa kan Play Store isiniif dalagu Play Store keessa seeneen isin argisiisa yeroo tokko Play Store keessan keessa ni seentu. Sana booda jechuudha bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessu jechuudha. Downloader jettaniituma isin yeroo isin barreessitan aappiin isiniif dhufaa jechuudha. Kanaafuu yeroo tokkoof sarchii goosiftuu jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf aappiin as keessa hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu isin isa kana gadi buufattu jechuudha. Aappiin yeroo irratti cuqaasnu haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. Downloader video downloader jedha jechuudha. Kanaafuu aappii kana gadi buufattu jechuudha. Ani gadi buufadhee waan qabuuf gadi buufatu nan barbaachisu akka itti gadi buufatan immoo isin hin dhibu jechuudha. Ni beektanii install bakka jettu cuqaastaniituma gadi buufattu jechuudha. Kiyyamma open jedha. Yeroo tokkoof open godheetiin keessa seenaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Fakkeenyaaf waan irraa viidiyoo gadi buusuu danda'u aappiin kun haala kanaan asirratti qabatee isiniif dhufa jechuudha. Asirratti amma aappii 8 irraa waa gadi nuuf buusuu danda'a jechuudha. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok fi akkasumallee Pinterest fi wallpaper, WhatsApp fi akkasumallee File aappii ka jedhu kanarraa waa isiniif gadi buusuu ni danda'a jechuudha. Akkasumallee background bilbila keessanii waan adda addaa background barbaadan as keessallee buufatuu ni dandeessu jechuudha. Mee akkamitti akka itti gadi buufatan bal'inaan waliin ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf amma Facebook marraa waan tokko download godhee isin argisiisu yeroo tokko Facebook keenya keessa galaa jechuudha. Facebook irraa gadi buufatuuf asiin Facebook keessa hin galtanii jechuudha. Facebook keenya keessa seenaa jechuudha. As keessa baanee maal goona Facebook keenya keessa seenaa jechuudha. Facebook isa kana yeroo tokko irratti kilik gootu. Amma Facebook keenya keessa galeetiin jira. Facebook keessan keessa eega galtanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma riilima namaa tokkoon gadi buusee isin argisiisaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa mee riilima kanarratti haa cuqaasu yeroo tokkoofi. Amma fakkeenyaaf riilii nama kana yoon gadi buusuu barbaade jechuudha. Isa kana yoon gadi buusuu barbaade maal gootanii asirratti share bakka jettu tana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaastanii jechuudha. Sana booda haala kanaan jala kanaan wantoonni akkanaa kun yeroo isiniif dhufe jechuudha. Asirratti copy link bakka jettu tana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof asirratti maal gootu copy link gootu jechuudha. Sana booda kallattii maan aappii kana bira deemtu jechuudha. Aappii amma gadi buufatan kana bira ni deemtu jechuudha. Nama yeroo tokkoof bira deemeen jira. Sana booda haala kanaan select ta'an ni eeggannaa jechuudha. Sana boodan haala kanaan aappii keessatti isin deebisaa Facebook bakka jedhu kanarra ni cuqaastu isin kan barbaadan irraa fakkeenyaaf Instagram irraa copy link gootanii yoo dhuftan Instagram ma cuqaastan Twitter irraa copy link yoo gootanii yoo dhuftan Twitter ma cuqaastu jechuudha. Kanaaf nama Facebook irraan gadi buufatu barbaade waan ta'eef Facebook ma kanarra ni cuqaasaa jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda wanta akkanaa yoo isinitti dhufe kuni beeksisa X kana cuqaastaniituma X irraa gootanii jechuudha dabarsituu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Amma asirratti paste link bakka jettu tana ni argattu jechuudha. Copy kan reefu achi gootan san yookaan quba keessaniin bakka asirratti paste the link bakka isiniin jedhu kanarratti quba keessanii sakandii takka gadi qabdanii paste gootu jechuudha. Yookaan asirratti paste link bakka jettu tana yeroo isin cuqaastan linkin sun automatically ufuma isaatiin ufitti fudhataa jechuudha. Sana booda haala kanaan ni barbaadan ni eeggattu jechuudha. Haala wifi keessaniiti jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif fida jechuudha. Amma xiyyi kun asii deemee yeroo as ga'ee guutummaa ufuma isaatiin waan tokko waan isin barbaachisu qabu ufuma isaatiin gadi isiniif bu'aa jechuudha. Hordoftoota kiyya fakkeenyaaf amma wifi kiyya cufaa waan ta'eef jechuudha. Asirratti haala isin argitan kanaan jechuudha. Wifi hin qabdu naan jedhaa jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gadi buufattu jechuudha. Hordoftoota kiyya steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan yeroo wifi kiyya dalage amma daqiiqaa takka keessatti sakandii takka keessatti gadi buusa jechuudha. Automatically ufuma isaatiin ariitiidhaan gadi buusa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gadi buufattu. Fakkeenyaaf Instagram irraa akkamitti buufanna ka jedhullee ammumaan isin argisiisa. Nafaana bu'a. Instagram irraa gadi buufatuuf Instagram keenya irratti yeroo tokkoof ni cuqaasna. Instagram isa kana yeroo tokkoof irratti kilik gootu.
Sana booda telegiraamni haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kanaafuu maal gootan jechuudha amma fakkeenyaaf muuziqaa kana yookaan viidiyoo kana gadi buufatu yoo barbaade jechuudha asirratti jechuudha jala kanatti gadi dhuftanii mallattoo telegiraamiitu jira yookaan keessa sheerii isinii fiduu danda'a mallattoo telegiraamii fakkaatu tanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha isin keessa sheerii isinii fiduu danda'a kiyyama telegiraama naa fide telegiraamii kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasna. Sana booda haala kanaan nu dhufa namoota irratti sheer godhuu akka barbaadnu nu gaafata. Kanaafuu nu maal goona kooppi liinkii jettu ni jirti jechuudha jala kanatti kuno kooppi liinkii jettu tanarratti cuqaasneetuma jechuudha kallatti maan jechuudha as keessa baanaa jechuudha as keessa gawa baay'ee jira isin kan isin barbaachisu kooppi liinkii bakka jettu bakka nan xiyyaan isin argisu kanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo tokko. Sana booda guutumaan guututu aappii kana keessa baatanii aappii amma gadi buufatan keessa seentuu jechuudha. Sana booda haala kanaan eega aappii keessatti deebitanii Instagram bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa asirratti paste link bakka jettu tana kilik gootu jechuudha. Sana booda automaatikaalii gara ofiitti fudhataa jechuudha. Ani fakkeenyan isin argisiise isinilleen haaluma kanaan jechuudha gadi buufatu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya ni eegganna hamma inni dhumatu. Sana booda amma dhumatee jira jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Login to download nuun jedha jechuudha. Kanaafuu amma asirratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan Instagramii isiniif banaa jechuudha. Isin argitan kanaan Instagramii nuuf banaa jechuudha. Hordoftoota kiyya steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Abbaa viidiyoo kanaa jechuudha. Abbaa Instagrama kanallee haala kanaan profaayila isaa yeroo inni isiniif fide maal gootan isin jechuudha. Waan biraa wanti gootan hin jirtan fakkeenyaaf gara Instagrama keessatti deemtanii yoo achi keessa gadi buusuu barbaadan inni asitti isinitti hima jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan hordoftoota kiyya get Instagram app isiniin jedha jechuudha. Jala kanatti noota naaf ka jedhu ni argattu jechuudha. Kanaafuu isin kana hundaa'uu ni dhiiftanii jechuudha. Maal gootanii mallattoo xiyyaa asirratti ni argattu. Yeroo tokkoof maal gootu xiyya kanarra ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaaf fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Amma kun jechuudha kan asirratti argitan kun Instagram ka jedhu kun waan reefu nu kooppi liinkii goonisanii jechuudha. Kanaafuu maal gootanii asirratti kiloosii fi daawunloodii qabaa jechuudha. Irraa deebi'uu barbaadan kiloos gootu akkasumallee yoo gadi buusuu barbaadan daawunlood bakka jedhu kana yeroo isin cuqaastan automaatikaalii isiniif gadi bu'aa jechuudha. Hordoftoota kiyyaanii amma bilbila keessatti gadi buusuu sababan hin barbaadaniif gadi hin buusuu jechuudha. Kanaafuu MB hanga qabatullee isinitti himaa jechuudha. Kun asirratti jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kamiyyuu yeroo gadi buustan MB isaa haala kanaan ilaaltanii kan MB xiqqaa ta'e gadi buufatuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf MB takka fakkeenyaaf MB 3.83 nuun jedha jechuudha. Geegaa takkaa'uu hin guutuu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jechuudha gadi buufattuu jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan akka gadi buufatanii itti fayyadamtan abdiin qabaa jechuudha. Hordoftoota kiyya akkasumallee aappii kana namoonni pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne telegiraama kiyyarraa buufatuu ni dandeessu. Telegiraama kiyya chaanaala Oroomaan jala seentanii asirratti kunoo profaayila kiyya jalatti Oroomaan tajettu qastii xiqqoo tananii argittuu jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo isin irratti cuqaasan haala kanaan isiniif fida. Telegiraam bakka jettu tanarratti cuqaastanii kallattimaan telegiraama keenya keessa deemtanii achirraa buufatuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan asirratti facebook.com bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha. Hordoftoota kiyya steepii baay'ee salphaa ta'een telegiraam bakka jettu isiniif dhufa asirra cuqaastanii telegiraama keenyarraa gadi buufatuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya kabajamoo barumsi keenya isiniif galaa jira. Yoo isiniif galuu baate komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Bifa viidiyootiin kan isiniif deebisu ta'a. Akkasumallee ergaa tokko kan isiniif dabarsuu barbaadutu jira. Yoo rabbi jedhe guyyaa boru yookaan boru boodan barumsi editingii fi barumsi yuutuubii bal'inaan ni eegala jechuudha. Waan yuutuubii isin barbaachisu yuutuubii hojjetuuf waan isin barbaachisu hundaayyuu jechuudha. Akkamitti akka idiit itti godhatanii fi viidiyoo akkamitti yuutuubii irratti akka maxxansitanii fi akkasumallee maal akka isin barbaachisu yuutuubii dalaguun duratti waan hundaa piroososa hundaa xumurree waan jirruuf jechuudha. Kallattiin isin biraan ga'uuf deemna jechuudha. Maarree isinleen akkamitti akka nu simattan isintu beeka jechuudha. Kanaafuu jechuudha chaanaalli kun nama hunda bira ga'ee akka namni hundinuu barumsa keenya irraa qooda ol'aanaa fudhatuuf jechuudha. Sheer waliif gootanii kooppi linkii gootanii chaanaala keenya linkii chaanaala keenya hiriyoota keessaniif raabsuu hin dagatina isiniin jenna. Kwaalitii ol'aanaan full HD'n kan waraabame viidiyoo dhibbaatama lakkaamu isiniif qopheessinee jirra. Wal duraa duuban guyyaa guyyaan jechuudha. Akka isiniif gadhiifnu abdii qabna. Maarree barumsa beekumsa of danda'een akkasumallee akka isin irraa waa hubattanii fi qooqa nama hundaaf galuun qooqa giddugala yookaan giddugaleessa taheen akka isin biraan geenyu abdii guutuu qabna. Asumaan ergaa kana isin beeksisuu barbaada jechuudha. Isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama naa godha. Akkuma beekamu kana dura jechuudha bara 2024
ji'a Jaanuwaarii keessa barumsa YouTube fi editingii hin jammarra isiniin jedhee ture jechuudha. Rakkoo adda addaatiif jechuudha biis taanee waan jirruuf jechuudha. Kanaaf xiqqoo isinirraa turre. Kanaafuu amma alhamdulillah yeroo xiqqoo booda jechuudha guyyaa lama booda isin biraan ga'uuf qophii xumureetiin jira. Kanaaf isinilleen chaanaala keenya kana subscribe godhaati nu hordofaa isiniin jenna. Bakka isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessa. Akkasumallee nu baratuuf kompiitara hin qabnu yookaan bilbila iPhone hin qabnu jettanii rakkachuun hin jiru jechuudha. Bilbila harkaa qabdaniin sadarkaa gadi aanaa irraa kaatanii akkamitti akka sadarkaa ol aanaa itti ga'uu dandeessan akkamii YouTube irratti jechuudha. Abbaa qabeenyaa yookaan abbaa maallaqaa abbaa subscribe 100 ta'uu akkamitti akka itti dandeessan hundaayyuu jechuudha. Hordoftoota kiyya isiniif qabadhee dhufaatiin jira jechuudha. Kanaafuu chaanaala kana subscribe godhaatii na hordofaan isiniin jedha. Viidiyoon keenya yoo isiniti tole like tuquu hin dagatina isinin jedha. Akkasumallee warreen barumsa keenya hanga ammatti isin jala darbe bakka viidiyoo jettu tan irra cuqaasaati viidiyoo barnoota keessa jiru hundaa ilaaltanii waan barbaadan sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu barnoota YouTubetiin duratti editingii baratuun dirqama jechuudha. Kanaafuu barnoota editingii guyyaa lama booda akka isiniif maxxansuun isinii ibsuu barbaada jechuudha. Guyyaa lama booda yaani barnoota YouTube eegaluu osoo hin taane waa YouTubeif isin barbaachisu hundaa'u tokko lama jennee kan eegallu tahaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo narraaf qopheeffadhe illeen asumarratti kan xumuramu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.